An akka kiyyatti misoomni koriidariin gudeedame. Eera asirra waan naan galle fakkeenyaaf manni tokko diigamee manni akkasii tafe hin jiru. Diigame ka sanirra babbareedatu ijaaramaa jira. Kanaafuu hoteelli yoo ta'es sanirra bareedatu ijaaramaa jira. Mana soo ta'e sanirra bareedatu achi ka diigame ka san caalatu achitti ijaaramaa jira. Lammiin maaliif baqatee maa baqatee itti lammiin warri magaalaa jijjiiru kun maal si gaafatan? Si maal nama gaafatu? Maal nama gaafatan si? Shamaa harka fuun ijoollee abbaa gadaa hundi keessanuu baga jiraattanii har'a yeroo hunda hammeenya piipii naasofnu har'a immoo waa'ee gaarummaa isaanii misooma isaanii waan isaan hojjetan irraa haasofnaa kana keessaa shan abduu lamaan irraa haasofna nyaata. Ijoollee haadha gadaa otoo jette gaariidha. Har'a wanti irraa haasofnu waa'ee misooma koriidariitii wal qabata. Bal'inaan misoomni koriidarii akkamiin gaggeeffamee faayidaan isaa maali miidhaan isaa maali waan jedhu irraa haasa'uudhaa deemna. Okay, tolee galatoomi. Duraan dursa koriidariin akkuma abboonni hojjetan irraa dubbatanii irraa haasofna. Fakkeenyaaf Niw Yoork taanee irraa Waashingtan DC taanee jirra guddannee jirraadha. Maali koriidarii kanaan? Koriidariin kun akka seeratti magaalota Itoophiyaa 40 akkana fakkaata. Akkas keessatti hojjetamaa jira. Koriidariin kun Itoophiyaatu diinagdeen guddatee biyya isaanii guddifachaa jira moo maalidha koriidariin? Eessaa dhufee uummata Itoophiyaatiif fidaara moo koriidarii kun maal jechuudha? Dhuguma guddinaa moo maalidha koriidariin? Yaa bal'inaa waan jedhu irraa haasa'uu deemna. Dhugaa dubbachuuf taanaan misoomni koriidarii an akka kiyyatti misoomni koriidariin gudeedame. Maaliif beektaa? Otoo yeroon isaan gahin daa'imummaa gudeedame jechuudha. Biyyi keenya dhugaa dubbachuuf taanaan misooma koriidariitii fi amman tanatti qophii miti. Intala heerumuu hin gahin jechuudha. Tani otoo heeruma hin gahin daa'imummaatti heerumte. Yeroo malee kennan. Otoo duraan of dandeenye dhuguma guddannee sadarkaa sana otoo geenne silaa salphumatti nama kamiifuu beenyaa kafallee otoo namni tokkollee hin miidhamin salphaatti misooma koriidarii bifa ajaa'ibaatiin biyya keenya bareechifachuu dandeenya ture. Garuu yeroon isaa waan hin gahiniif dandeettii lammii keenyaa fi beenyaa ittiin kafallee biyya isaatirraa lafa isaatirraa kaasnee ittiin magaalaa teenya bareechifannus waan hin qabneef lammiilee teenya miidhuu malee faayidaan nuti arganne hin jiru. Lammii teenya qoor-qalbii cabsinee jirra. Amma akkam asitti lammiin teenya akkam miidhamti kunoo magaalaa bareedduu Finfinnee guddoo tana Roobee agartee Adaamaa agartee magaalaa bareedduu sana bareechuun lammii akkamiin miidhame? Maaliin miidhame? Yaa dhugaa dubbachuuf taanaan armaan dura magaalota Oromiyaa muraasa keessatti kan koriidariin gaggeeffame akka Itoophiyaattuu baay'inaan kan 40 caalle. Kana keessatti lammiilee Itoophiyaa nama 100 oltu qabeef qabeenya isaatirraa buqqa'ee manca'ee harka qullaatti hafee kaanii miidhamee kaanii biyyarraa baqatee akka hin taane ta'ee biyya namaatti badee jechuudha. Sababa kanaatii fi lammiileen dhuguma dubbachuuf taanaan nama silaa duraan biyya isaa abdatee lafa ofii abdatee hojii ofii abdatee hojii bareedaa qabu hoteelan babbareedaa akkasuma manneen dukkaanaa babbareedaa galii gahaa irraa argatu kan biyya keenyaaf bu'aa hedduu buusaa jiru sababa koriidariitiin qabeenyi isaa irraa manca'eeti. Hojii irraas biyya isaatirraayis abdii dhabee kan biyyarraa baqate jira kan harka qullaatti hafee abdii muratee taa'es jira. Asirra waan naan galle fakkeenyaaf manni tokko diigamee manni akkasii tafe hin jiru. Diigame ka sanirra babbareedatu ijaaramaa jira. Kanaafuu hoteelli yoo ta'es sanirra bareedatu ijaaramaa jira. Mana soo ta'e sanirra bareedatu achi ka diigame ka san caalatu achitti ijaaramaa jira. Lammiin maaliif baqatee maa baqatee itti lammiin? Tokkoffaa waan ati beekuu qabdu. Akkaataan misoomni koriidarii itti gaggeeffamu namoota harka qalleeyyii ta'an dhuftee maal goota misooma koriidarii naannoo kan kee yoo dandeette midhaasii lafa tan teetii irratti illee haafi dheeriyaa tan ta'e ammoo karaa qulqulleessii karaa ispaaltii galchi fooqis kan akkanaa ijaarii isaaniin jedhama. Yoo kan hin qabaanne ta'e ammoo dirqama lafa san irraa si kaasanii abbaa qabeenyaa achirra qubsiisan. Mana kee irraa si buqqisanii? Mana keetii irraa si buqqisanii abbaa qabeenyaatiif kennama. Maal akka qabaattu fedhan maal akka qabaattu. Biyya si dhufan kana ati mana kan kee jirta jiraachaa jirta hoteelallee ta'e maal si gaafatu? Warri magaalaa jijjiiru kun maal si gaafatan? Si maal nama gaafatu? Maal nama gaafatan si? Lain kolbet. Amma fakkeenyaaf
nuti achi hin jirru ati information maalii qabdu fakkeenyaaf manni kabbadaan cabee bareedan ijaaramaa jiru agarra garuu maaliif kan akka jedhe masee bakka xiqqoo sana taa'u kuttee Loliin gadhiisa. Ciree gadhiisa malee amma miti. So akkuma atiyyuu kaaste fakkeenyaaf anamma haga tokko kan odeeffannoo qabutti atilleen kaafteerta koridariin kallattiin kan kallattii kana kaa'ee hojjechiisaa jiru mootummaadha. Mootummaan ammoo sitti dhufee mallaqa sii kennee mana kan kee jijjiiradhu siin hin jedhu. Kan si gaafatu injineeronni dizaayina ittiin ijaaruu barbaadan qabatanii magaalaa tokko yeroo seenanitti dizaayinni kun qarshii haganaaf haganaa baasuu danda'a. Fakkeenyaaf manneen tartaa kanaaf kanarratti ijaaramu magaalaa kanarratti ijaaramu manni tokkoof hoteelli tokko qarshii haganaa ta'uu danda'a jedhu. Lafa kaa'anii bulchiinsa mootummaa waliin wal dubbatee qarshiin hagana ta'aadhaan kun ammoo bulchiinsa mootummaa karaa seera ofii kaa'ataniitiin itti deemu. Asirratti qabeenya tokko ati qabaattee mana kan kee dizaayina injineerii kaa'een ijaarrachuu danda'uu qabda. Achirra tafuudhaaf. Dizaayina injineerii kaa'ee saniin qabeenya kan kee mana kan kee hoteela duriis ta'ee mana bultii ta'ee dizaayina san kaa'achuu qabdati. Kaa'attee parsantii qabeenyi sun qarshii hagana barbaachisaa qarshii kana keessaa parsantii 12 bareedina magaalaatiif kennita qarshii siif kaahamu. Parsantii 82 qabeenya kan kee fooqii ta'ee moo mana dizaayina biraa ta'ee ittiin ijaarrattee ol dhaabatta. Yoo kana hin qabaanne taate immoo gadhiistaa jechuudha mana kan kee. Beenyaan siif hin kafalamu, manni biraa siif hin kennamu, gadhiiftaa Oromiyaan bal'oo siin jedhan bakka dandeettee deemtee qubatta. Achiin booda abbaan qabeenyaan dhufa. Yeroo qubatutti abbaan qabeenyaa kun parsantii 82 mana barbaachisaa ta'e achirratti ijaarrataa 12 immoo qulqullina magaalaatiif kenna. Waan akka sittiimaa maabiraatii sana agarteerta. Fi daandii karaalee cinaa xafan ka baaskilii ta'ii kaan maal ta'ii kana namoonni abboonni qabeenyaa mana fudhatan kun mara parsantii 12 kanaaf kennan. As keessatti warri mootummaa kaartaa kana fide pilaanii kana. Pilaana mallaqni hoo mallaqninis kan abbootii qabeenyaati. Pilaanii kan fide mootummaadha. Kallattii kan ammoo akkatti ijaaramuu qabu kaa'u injineerota. As keessatti wanti jiru qabeenya haaraan Itoophiyaadhaaf haala dabalamu hin jiru. Hiyyeessi mana malee abbaan qabeenyaa dur mana sadi qabu gara mana afuraffaatti dabruudha. Hiyyeessi ammoo mana tokko qabu tokkocha dhabuudha. Kana kaleessa abbaa isaarrallee dhaalee yoo ta'e mana tokkoon ala ba'ee kireeffachuu ibin beenyaan siif hin kafalamu bakki itti galtu siif hin kennamu hin baataa biyya tanteetii afaan beeytaa nama beeytaa lafa beeytaa dhamtaa haala kanaadha koridariin kan jiru. Kanaaf atillee jalqabarra irra yeroo kaastu hin gudeedame yookiin hin salpheesse waan jettu kaasteerta. Haasaa lammaa Magarsaa tokko yaadadha. Uummata Oromootiif amma kan barbaachisu kan dizaayina magaalaa kallattii gurguddaa kaa'uu miti. Tokkoffaa afaan uummanni kun magaalaa ittiin seenu haala biizinasaa mijeessuufidha. Yeroo uummanni kun magaalaa seenuu danda'e haala biizinasaa uummata kanaaf qabsiifteette kan uummanni kun magaalaa kanatti seenee magaalaa fudhatee sochii magaalaa baratee daldala baratee of danda'ee ofii isaati kan inni diinagdee sochoosuu danda'e ta'uu qabaa. Kan jedheen jalqabarra kaasee 2018 fakkaata. Anis kanumatu amma akka ta'etti waan salpheessina fakkaata. Koridariin miidhaa qaba waan jedhu yaada.